يا ترامان أما دفتي توان تكون صبين نتمي وايكو فواي سينا نتم تبيتا كن دفي نتمي سينا ولا تسنا نيادتا سينا نردي بينا تبي البلاتوري وياد إمو آري فيك هنا نين دفي نتمي ستي ما أدري متي كافيت في عاصف سيسة تري رونسين جلسنا روب سوت جنتوري كافسن ويوم هلو ويوم هلو ويو سينان نقامي تبيلو ميلو باي إيه يا ديجر ما نقدر أقرأ كان تجيبسيسي أنا شيء ما ديجر أشون دندو فرو أما كانوا دماسي قوتيمو سميتي تبر نانبيك أنا ميتجرتي مي بك شوف بوسو فيلال سبب دو أباشي بركة تجافة ما كان قوتو باقوتي كان أفو كيس شيء تقدروني وما بيجي سي روب سنفانا كم قوتني بلا قادو واي مجاسنا نتناسئين إما سنة أقوم بربادو فرو بلي ساوند of tifdate of incomati waan hunduu carraa maan ta'e kanaaf amma maal hoyyare ani hin beeku bilbilaaniif bilbilan kaastu teksteer ginaan naan deebistu maal gochuu akkan qabu beeku hundumaaf yoo tasgabbaa'e mana shiis ta'u deemee naasofsiisa addunyaan kun bu'aa hojii ilma namaati. Gatii dadhabbii isaa. Namni lammii irraa fagaatee biyya isaa irraa godaanee ogummaa fi dandeettii qabuun jireenya isaa jijjiiruuf tattaafata. Qaamaan ammam yoo fagaates yaadaan biyya isaa jira. maatii koo jechuunis waan qaburraa iree miira jaalalaatiin dirqama isaa bahata. Eeyyeen bakka kamiyyuu jiraanne dirqama keenya baachuu ni dandeenya. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan onnate. badhaatu sulula qinxaamaa kan taate magaalaa Adaamaatti kan argamu hoteela Ilkawaabee gara hoteela Ilkawaabee yoo dhuftan aanaa dhufu jennee isin simanna. Paarkingiif immoo hin dhiphatina, iddoo bal'aa qabna. Hoteela Ilkawaabee. Bashannanuuf yoo dhuftan nyaata ammayyaa fi aadaa akka fedha keessanitti ni argattu. Maal kana qofa sagantaa garagaraa fi walgayiidhaaf galma mijataa ta'e qopheessinee jirra. Hoteela Ilkawaabee sammuu hojiin dadhabaa oolee boqochiisuuf siree mijataa ta'e abbaa tokkoof lama. Teessoon keenya magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa fuulduratti nu argattu. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 222 114 Duwwaa 93 yookaan Duwwaa 920 390 774 Hoteela Ilkawaabee. Oda elektirooniksiin fedhii uummata isaa hubachuun kan dhaabbate meeshaalee elektirooniksii qulqullina olaanaa qaban yookiin oriijinaala qofa biyya alaa irraa galchuun gatii madaalawaa ta'een dhiyeessuun kan beekamudha. Marri isinis Oda elektirooniksii yoo dhuftan meeshaalee akka bilbiloota, laaptoop, taabileetii, deesktoop, pirinteroota, kaameraawwanii fi akkasumas waan feetan ajaja keessanii bakkuma isin jirtanii ni dhaqqabsiifna. Teessoon keenya handhuura Oromiyaa Finfinnee kutaa Boolee irraa ka'uun fedhii maamila keenyaa guutuuf jecha kutaalee Oromiyaa mara dameewwan keenya babal'ifachaa jirra.
odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa duwwaa 911 duwwaa 7 yookaan duwwaa 988 yoo jettane bilbilli keenya banaadha yookaan karaa marsaalee hawaasa keenya Facebook, Telegramii, TikTok fi kan kana fakkaatan Odaa Elektirooniksii yoo jettan nu argattu. Odaa Elektirooniksiin dhaabbata aara galfii maamila keenya. Odaa Elektirooniksii. Waan sodaachisu homtuu hin jiru meeluku. Sana afaan immoo waan yaadamteertu. Adaa duudin kan dhufte. Eenyudha? Ani nan banaa. Lakkisnaasaa annaqeen bana. Eenyudha? Maal? Nagaa si haadha wayyaan abbaa koo. Gurba maal ati addaggeen safuu hin beekne? Bucaa koo akka sana goote waan hundaa sana irratti raawwatte har'a moja kee ashaboon dhiqattee naa dhuftaa qe'ee koo maal ati namni akka kanaa? Maal namni of hin beekne? Meelaa soosisuun barbaadama. Meela dhudhu hin jedhu. Amana dhageessa deem balbala koorraa. Maaloo sinan anaaf jedhiti. Amma nama dhufeesi doorsituu barbaadamu. No, anaaf jedhiti sinan. Deem jakoo dura. Gonkumaa meelaa rakkuun soosisiin deemuu barbaada. Maal barbaacha dhuftan? Meelu. Maal barbaacha dhuftan? Akkan siyaasofsiisuuf carraa tokko. Maalin siyaasofsiisa? Carraa maaliin si kenna? Tasgabbaayitanii odeessa. Maalidhaati immoo? Deemati. Waan hunduu akkati yaadame. Deemati. Kana fayyadamtee kana obboleettii kootti taphachaa baate immoo si. Tole siifanis hirtam. Mucaa tokko hin jirtu. Meelu. Hin jirtu yoo jiraatte sin dubbisu. Maalidha? Carraa tokko naaf kenne. Akkan si hubachiisuuf carraa tokko kanaaf kenne. kenne. Si kenna. Angonkumaa sirratti abdii murachuu hin danda'u. Dhugaamoo muradhu. Maa itti gurba? Meelu. Abdii kutachuu hin dandeenye. Maaliif akkas garaa jabaatta garuu? Maaliif na hubatu? Si caalaa namni garaa jabaatu jira? Fakkeessituu wayi. Si lachuun kee wechaadha. Dhiirri mana kana keessa hin jiru jettaniitu akka farda keessan gulufsiisuu barbaaddan naa galeera. Siif hangoodhani mataan koo baay'ee kooti. Baay'isiin jedheem. Tole. Kabaja keessaniif nan ba'a. Meelu. Ati garuu hin irraanfatin. Hin gaabbite. Hin gaabbu atu hin gaabbine. Akka hin irraanfatin. Ba'i ammasi. Maal jedhaa kun? Hin gaabbitaa? Raroo wayi. Atu hin gaabbine. Mana baasaa barbaacha dhufe maaltu isaa fi gurbaa kana? Nan godhaaf yoomuu gurbaa kanaaf hin godhute baay'ee baay'isaa jiraamu. Kana mitiiti kan biraa funnaan. Ani seenan miti yoo namitti kana argisiisu ta'e. Seenan kun dhimma seelaa. Wal argina. Akka mana dhufee roorrisuu gaara moo namichi kun? Isatti fakkaate meeluun akka irra calliste kana miti. Hin gootiif. Naannoo nan beeku malee. Nan argine yoo marge. Biyyi na yaaddu maalan godha. Obboleessi koo jiraate kanatti natti roorristu gadhee. Dhiisi adaadu. Ana obboleessas waan hundumaa siin ta'a. Namicha kana immoo seera isaa akka inni qabatu nan taasisa. Kana booda ani jira waan hundumaaf.
Waa'een nama garuu sin ajaa'ibuusi. Sanuun qaaneffatanii as dhufu. Anas kan na dhibu samti. Hin qaanoftu moo larkisaa dhufti. Ajaa'ibuma qabuun jarrisa. Sifago. Daafin koo siifis oolee kunoo si jeeqaa jira miti. Isatti maal goote? Of tasgabbeessuuf yaale. Maaliin godha jetteetu? Kuna guyyaa guutuunatti bilbilaa oole. Namni al takka lama sadii bilbileen dhiisu namni jalaa kaasuu dhiise. Firraa biloo kan gooturre? Dhugaa keeti. Lakin tahu, nan jar. Anak rewan na beektu natti fakkaatu. Bonan jedhamu. Tole bu. Maal ture? Kana gonkumaa amanuu hin danda'u. Biiluutu hin jirta?
كم تاتي مالو Dhiisnee fayyadu. Uffanni garaa fi singeenya boriif malee naan jetti. hin qaqqabannoon ariifatinatti. Maal taateeti? Rifeensa koo boru hojjetachuu qaba. Qeensa koo sirreeffachuu qaba boru. Ani kanan jedhu hangamitti amante garuu siinaanitti. Siinaanitti moo ofii koon olitti hin amanaa. Ani garuu boonaa amaniin hin jira. Ani himne. Ishiin tasuma na dhaga'uudhaaf eeyyamamtu miti. Feenaanitti simeen ture. Ishiis amanuu hin dandeenye. Ani yoo akkamitti si amanuu danda'a? Maal seete? Ani jakootiin kanan isaan arge garuu ragaan qabu. Kutaan ani qabadheedhaan shamara haamate yoo bokkaan ani jakoon arge. Wanta baay'ee bitaa namatti galudha. Guyyaa isaan waliif qubeellaa waliif godhachuudhaaf jiran bar guyyaa lama booddeedha. Guyyaa lama keessatti maal gochuu danda'a? Firaa'ol cidha kana dhaabsisuu qabda. Kana yoo sin jedhu bilisee waan nan jaaladhuufi koo akka taatuufi miti. Guyyaan deemsa kootii kaleessa ture. Dhimma kana sirreessuudhaafan guyyaa deemsa kootii kana dheeressa. Kana yoo sin jedhu ammas guyyaan deemsa kootii jimaataadha. Isaanis bar guyyaa isaan qubeellaa waliif gochuudhaan guyyaa isaan filatan guyyaa jimaataati bar. Jimaata dhufu kana. Nan beeka. Firaa'ol bilis dhimma kana sirreessuu kan qabu siifi sii qofaa. Tole iddoon jiraatu beekta. Nan beeka. Feenaan natti himtee turte. Dhimma kanas hordofuudhaaf yaalii godheen ture. Manni jireenyaa isaatii fi iddoon hojii isaa wal cinaadha. Rosa, dhimma ariifachiisaafan si barbaada. Dafi gara waajjiraa naaf kottu. Dafi. Gargaartu argite taphattu. Ammati maaliif gammachuu kootti bishaan naxxaa? Boonaan soba sobee tola wal lolchisuuf jedheeti kan inni akkana jedhu. Akka inni akkas ta'e siinaaniin gaafattee ni jirta? Maalaa godhu jedheen gaafadhaan ani siinaanii? Garuu ta'u malee boonaan guyyaa ni deemu barteetta? Hin beeku no? Yoom deema? Iftaan hin deema naan jedheen. Ahaa. Ani yeroo inni deemaa jechuudha. Yaa nama gaddisiista. Ati boonaadhaaf miira tokko illee hin qabdu jechuudha. Feenuu maayinna irra boonaa naan jettu kuni lammaffaa lama qaasaa kanatti hin kaasne dhugaa. Tole re'aa qabu sitti hin dhawanu. Dhiiseera. Dhiphati. Okay.
Kun Beelofni kottaati nyaata nyaadha. kottu arganii nyaata. Boodu buskutti raafti. Maali? Mucaa ani buskuttiin sanii ilkaan sirraa fixa siin jennee. Arra duwwaafus. Tole harmee bitee fi nafa dhabnee deebina. Egaa dafaati immoo deebi'a. Tole. Buskutti barbaada. Tole. Hello Meelu. Hello. Akkam? Fayyumaa? Sagalee daa'imaan dhagee? Ijoollee wayii tollaatii dhufee nu bira taphachaa jira Meeluu koo. Akkasii haa ta'u. Harmee bira deemee jira Meeluu achi laaqana nyaadhee akkuma xumureen gara kennuufa. Lakkisiin amma walii mallatteessitanii fixxanitti osoo wal arguu baannee gaariidha. Meeluu kanaaf inni dhiphati wanti hundumtuu jimaata dhuftu xumuramaan siin jechaa jira beek. Ani garuu baay'ee cinqameera. Mucaa garaa kee keessa jiruuf eeggannoo godhi. Ofiis dhiphattiisa sin dhiphisin please. Tole jedhi nagaatti. Hundee wayi yeroon bilbilaa sa'u nyaasa hin siin hin jenneen. Qotta shamarree miti daddabu. Ani kan jedhamu garam deemaa jira maaliif natti himtanii maaf callistan nafutan deemtu? Gara mana jireenyaa fi iddoo hojii siin deemaa jira. Maaliif? Tariitii odeeffannoo tokko argachuu dandeenya. Anaaf boonaa waan beekuuf nurra moosi wayya. Ani siinan gonkumaa amanuu hin danda'u. Beelutti taphachaa jira. Ani kan hin jedhu boona. Bakka hojii fi jireenyaa siinan akkamitti beekuu dandeesseeti? Ani kan hin jedhu boona. Bakka hojii fi jireenyaa siinan akkamitti beekuu dandeesseeti? Hiriyaan ishii feenaan beeluu wajjin iddoo hojii isaa dhufanii turan. Ishiitu natti hime. Waa'ee keef osoo hin jedhu siifan waliin wal lola. Amma immoo dhimmi bilisee uumame. Anaaf wanti ta'a jiru naan galle. Kinoo siinan isa man fuulduratan. Isa kana laaltaniirtu? Siinan jechuuni. Ni isuma kana kinoo. An kana amanuu hin danda'u. Roobsa waan hundumaaf iyyuu siinan jechuun sanadha. Reedii ta'i. Maal? Eeyyee. Ta'uu hin danda'u.
Maayini roobsa maal ta'e bona? Anuun beeku baay'ee warrifate fakkaata. Hello Dammaki. Giddu kana waliin argee waan turreef baay'ee si yaadeera bilu. Borboodaadha manaa qotuuf deemta ka.